yesterday. Banyak baru yesterday. Banyak wajiban di sini. Satuan berfana, satuan berfana. Weellisaan jaalatamaan abbaan weelluu ammayyaa afaan Oromoo Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa hospitaala waliigalaa Adaamaatti wal'aanama erga tureen booda guyyaa kaleessaa boqachuun isaa ni yaadatama. Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa afaan Oromootiin dabalata afaanota biyya keessaa fi biyyoota alaa torbaa oliin sirbuun biyyoolessummaa muuziqaa mirkaneesseeti jira. Kanaanis jaalalaaf kabaja olaanaa uummata Itoophiyaaf uummattoota biyyoota ollaa hedduu biraa argachuu danda'eeti jira. Kanaafis fakkaata gaafa boqachuun isaa dhagahamu Itoophiyaanotni bebbeekamoon hedduun guutummaa addunyaa irra jiran gadda jabaa isaanitti dhagahame karaa miidiyaalee hawaasummaa isaaniitiin ibsachuu irratti kan argamaniif namoota jajjaboo boqachuu Dr. Kabajaa Artist Alii Birraan gadda isaanitti dhagahame ibsatan keessaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee isaan tokko yoo ta'an isaanis ergaa karaa fuula Tiwiitara isaaniitiin dabarsaniin artistii jaalatamaa seenaa aartii Oromoo keessatti onnee uummataa keessatti kabajamee barootaaf ture jechuun erga ibsanii booda maqaa isaaniitii fi maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin gadda isaanitti dhagahame ibsuun maatii jaalattoota dinqisiifattootaa fi uummata Itoophiyaaf jajjabina hawwaniit jiru. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balaay gama isaaniitiin adbaariif gaaddisa aartii guddicha nagahaan boqadhu sagalee isaa kiilolee fi weelluu isaan miiliyoonota kan booje odaan guddichi ciqilee isaa ciqilfateeti jira. Boqachuun Artist Alii Birraa aartii Itoophiyaaf aartii Afrikaatiif gadda guddaadha. Boqachuu isaatiin kan gaddinu caalaa hojii isaa baroota ce'anii fi kabaja olaanaa inni namaaf qabu haafarsinu jechuun gadda isaanii ibsataniiti jiru. Boqachuu Dr. Kabajaa Artist Alii Birraatiin gadda isaanitti dhagahame kan ibsatan barreessaan olaanaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo boqachuu weellisaa Itoophiyaa jaalatamaaf kabajamaa Alii Birraa yoon dhagahu gadda guddaatu natti dhagahame. Itoophiyaanotni guutummaa addunyaarra jiran marti wayita boqachuu isaa dhagahan tokkummaan gadda isaanii ibsataniiti jiru. Aliin weellistoota Itoophiyaa isa duuba jiran hedduuf fakkeenya ture jechuun gadda isaanii ibsataniiti jiru. Ministeera albuudaa Injiinar Taakkalee Uumaas gaafa sagaleen uummata Oromoo akka callifatu taasifameeti turetti gaafa afaan Oromoo dubbachuun akka qaaniitti ilaalamaa turetti Alii Birraan uummata isaatiif sagalee ture. Goota koo fakkeenya koo qabsaa'aa bilisummaa koo nagahaan boqadhu jechuun gadda ulfaataa isaanitti dhagahame ibsataniiti jiru. Rabbirraa uumamne gara isaas deebina boqachuu Aliitiin jechi gadda natti dhagahame naaf ibsu hin jiru. Maatii fi jaalattoota isaatiif jajjabinan hawwa jechuun gadda isaanii kan ibsatan ammoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii Ordiin Badriiti. Gaazexeessaa Giruum Caalaa gama isaatiin mootichi qaamaan nu bira deemeeti jira. Haa ta'uutii malee umrii guutuuf onnee qalbii fi seenaa keenya keessa ni jiraata. Nagahaan boqadhu Alii keenya jechuun ulfinna Aliin uummata isaa biratti qabu ibsuuf yaaleeti jira. Kaanaadaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Fitsum Araggaa gama isaaniitiin Artist Alii Birraa addunyaa kanarraa boqachuu isaatiin gaddi ulfaataan natti dhagahameeti jira. Maatiin firootnii fi jaalattootni isaa akka jajjabaatan kadhannaa kooti jechuun gadda ulfaataa isaanitti dhagahame ibsataniiti jiru. Deetaan ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'aas artistiin guddicha Afrikaa abbaan walqixxummaa abbaan bilisummaaf tokkummaa Dr. Kabajaa Alii Birraan kaleessa galgala boqateeti jira. Boqachuun isaa caba guddaa yoo ta'eyyuu hojiileen gaggaariin isaa nu waliin jiraatu nagahaan boqadhu jechuun Alii dhabuun hagam ulfaataa akka ta'e ibsaniiti jiru. Yesterday,